Waan kana yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadha. Namni hedduunis mana yaalaatti yoo xiqqaate ogeessa fayyaa yookiin immoo hakiima argantee almost I think waggaa 10 deemaa jira hojii kana keessa galee. Erga magaalaa Finfinnee galee hojjechuu jalqabee keessattuu dhimmoota sekshuwaaliziidhaan wal qabatan yookiin immoo fayyaa saalqunnamtii wal qabatan erga maxxansuu jalqabee waggaa 5 guuteera. Mana yaalaatti kumaatama hedduudhaan kan lakkaa'aman namoota hedduu ilaaleera kutaa garaagaraa kan dhufanii. Yeroo baay'ee waan kana kanaan duras viidiyoo hojjedheera ammas immoo sirriitti diteelii isiniif ibsuu barbaada. Maaliif dargaggoota illee namoota gurguddaa amma nama waggaa 80tti nama dhufee yaalama dhimma saalqunnamtii wal qabate jechuudha. Keessumaa dhimma qaama saalaa dhiiraatiin wal qabate gaaffii garaagaraa miidiyaa irrattis baay'een keessan argaa jirtu. Miidiyaa irratti namoonni baay'een keessan dibata garaagaraa argaa jirtu. Maqaa keenyaan feekiin ta'uu danda'a. An maxxansee beeku aktuaalii. Dibanni kana yoo dibattee qaama saalaa kan kee kana ture kana godha hin guddisa. Dibata akkasii fayyadamaa. Kanaaf dibata kana namoonni baay'een isaanii qaama saalaa guddisa jedhamee yeroo itti miidiyaa irra naannoo argaa jirtu. Baay'een isaanii dibata kana 5,000 10,000 meeqaan bitanii dhufanii yeroo isaatti mana yaalaa fidanii nutti agarsiisan argina. Mana yaalaatti yookiin immoo bakka yaalaatti qorichi yookiin immoo yaaliin qaama saalaa dhiiraa guddisu jira. Maali? Yaaliis akkamii jira? Dibanni jedhamu kun dibata akkamiidha kan qaama saalaa guddisu kan jedhu sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti isiniif dhiyeessee jira. Nagaa kun sin daganne yeroo baay'ee egaa nagaa dagattaa Dr. Maal Garma dhimma sanaatti seentan jechuu dandeessu. Nagaa kun dagannee akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu haalli keessan akkam hojiin jiruuf jireenyi. Kan hin fuunes, kan fuutanis, kan hiriyyaa janajjanaa jirtanis, kan janajjanaa hin jirres, kan immoo ganaa itti jirtanis, kan keessa jirtanis hundumti keessan akkam. Wanti kun nama hundumaa fayyada waan ta'eef chaanaliin kun chaanalii Dr. Naafii Argeetuu Ofishaal mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa bilisaan TV keessa irraa ta'uu danda'a, bilbila keessa irraa ta'uu danda'a kan ittiin argattan jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irratti kan isin dhiyeessu qaama saalaa dhiiraa maaltu guddisa? Qaama saalaa saayiziin qaama saalaa dhiiraa inni sirriin kan jirutti jedha jechuudha. Kan sirbu dhiirota addunyaa kanarratti jiraatan hedduun isaanii baay'een isaanii qaamni saalaan sakoo xiqqaadha kan nama kaanirraan guddaa miti xiqqaadha gammachiisuu hin danda'u jedhanii dhiironni baay'een isaanii yaadu. Namoonni baay'een isaanii fiilmii saalqunnamtii garaagaraa ilaaluudhaanii kaan immoo suuraa irraa arguudhaanii kaan immoo kan hiriyoota isaanii wal bira qabanii kompeer gochuudhaanii yeroo isaatti kan koo xiqqaadha kan komaaf xiqqaate. Even mana yaalaa dhufanillee yeroo tokko waa'ee kana baasanii nutti agarsiisuudhaaf illee kan salphatan jiru. Dhugumadhaa qaama saalaa xiqqaa nama umurii waggaa 35 innoo amma kana geessus argee beeka. Xiqqaa kan daa'ima reefu dhalatee fakkaatus argee beeka. Qaamni saalaa dhiiraa xiqqaan jira jira. Garuu inni sirriin kami kan jennu kanaan dura viidiyoo isin hojjedheen ture. Qaamni saalaa dhiiraa tokko saayiziin isaa normaal jechuudhaaf yeroo ka'utti keenyaaf akkanatti kaa'aa jira taana asirraa kaastee hanga caafii isaatti kaastee hanga naannoo garaa kee garagaditti seentimeetira 13.6 astaanaan dheerinni isaa normaalidha. Furdinni isaa immoo 11.6 ta'ennaan seentimeetira. Yeroo inni ka'utti geengoo isaa sana safartu jechuudha. Haala kanaa yeroo ilaaltanitti kan agartaanaan xiqqaadha jedhamtu. Avreejiidha kun akka avreejiitti fudhannee kanaa olis ta'uu danda'a. Meebii naannoo kanatti kan dhiyaatus qabaachuu dandeessu. Xiqqaas fakkeenya seentimeetira 5-6 kanaan argis qaba. Namoota umurii isaanii keessa deeman jechuudha. Egaa qaamni saalaa dhiiraa gargari fakkeenyaaf hamma dhiirota 3-4 wal bira dhaabdanii dhiirri tokko qaamni saalaa isaa yeroo hin kaanetti baay'ee guddatee kan argamu jira. Kan rarra'u jira. Gaafa koo garuu xiqqooma kan dabalu. Kan tokko immoo gaafa hin kaane xiqqaatee gaafa kan baay'ee guddatus jira. Giddu galeessa kan ta'e jira. Gosa garaagaraati. Namoota garaagaraa yoo bira qabdanii ilaaltanii namoota 3 fakkeenyaaf wal bira dhaaban sadansaa saayizii garaagaraati. Malee saayiziin dhaabbataa kana jedhamee jiru. Fakkeenyaaf dheerinni qaama namaa furdinni qaama namaa akkuma gargar ta'e saayiziin qaama saalaa dhiiraas gargari jechuudha. Kanaaf mee gama saayinsii fayyaatiin qaama saalaa akkuma isinitti beekaa miseensa International Society of Sexual Medicineedha. Saayinsiiwwan fayyaa gama saalqunnamtii jiran baay'inaan fudhadhee nan dubbisasi nan yaalaan jiras argaan jiras. Namoonni baay'ee yoo laallee miidiyaa irratti feesbuukii fi tiiktookii even Dr. Naafii jedhanii kan gurguran baay'een isaanii jiru. Dibata garaagaraa dibanni akkasii qaama kaasuu hin barbaadu biraandii sana kaasuu waan hin barbaannee fi namoota baay'ee qabatee dhufa. Dibata kana dibadhee ji'a 3 guutuu qarshii koomma kanaa baasanii waan tokko jijjiirama fudhatte dhabee Dr. kun maalidha kan jedhan jechuudha. Waan kuni dibanni jedhamu kun hubadhaa. Dibanni kun of keessaa qaama saalaa kan si'eessu kan kakaasuu qaba. Tarii yeroo dibattan qaamni saalaa keessan si'aa'uu danda'a. Jalqaba irratti xiqqoo akka bookuu fakkaachuu danda'a yookiin si'aa'uu danda'a. Yeroo kanatti waan qaamni saalaa keessan guddateen itti fakkaachuu danda'a. Hin hojjetu. Waan kun sobadha baay'ee. Kanaanii namoota baay'ee goyoomsaa jiru. Namoonni baay'een isaanis kaameroonni baay'een isaanii even maqaa Dr. Ebaluu hin jechuudhaan Dr. osoo hin ta'in waan kana kan gurguran hedduun isaanii jiru. Kanaaf waan kana dibata kana fayyadamuun kan guddisa jedhamu sobadha. Ammas irra deebi'een jedha saaksiidha. Kanaan duras dubbadhee irra deebi'ee baay'ee. Tiiktookii irrattis wantantii dhimma kanaan wal qabu irratti hojjedheen ture. Qorichi kan biraa qorichi liqinfamu yookiin immoo ganama kaanii gosatuudhaanis waan tokko guddatu hin jiru.
Amma fakkeenyaaf yaalaa dhufanii namoota nutti himan keessaa tokko qaama saalaa guddisa jedhee seeggaa yookiin immoo fedhii ofiin ofirraa baasaa ture akka inni guddatuuf jedhee. Yeroo ijoollummaa keessaniis immoo maal jedhu namoonni baay'een natti himu yeroo ijoollummaa keenyaa nuunis nu mudatee argineera waan ta'eef yeroo ijoollummaa keessatti akka waggaa 12-13 gaafa geessanitti caakkaa keessaatii meeshaan muramuudha qonnuu kan jedhamu tokko beektu baay'ee keessan yookiin immoo maqaa akkamii kan inni qabaatu hin beeku bakka garaagaraatti namoonni gaa umuriidhaan nurra jiran umuriidhaan sinirra jiran maal godhu yeroo waan kana kaasnee guyyaa tokko tumateenyaa sun hundumtuu seenaa jiru dubbataa ture. Muka kanaanii yeroo qaama saalaa keessanii ittiin rigdan qabattanii siniif guddisaa hin guddata waan ta'eef jedhamee yeroo sanatti ijoollummaatti namoonni baay'een keessan tarii mudannoo kana kan qabdan eeyyee dhuguma jedha barreessaa fi koominti jalatti waan akkasii jira. Kuni waliin qabatu fakkiin seeggaa amma fedhii ofiin ofirraa baasuu gochuudhaan qaamni saalaa waan guddatu hin jiru. Taariitii jijjiirama tokko arguu dandeessu garuu guddisaa jedhamee kan godhamu tokko jiru. Kanaaf dibanni nama isin jechaa dibanni dibatamuu fi qorichi gama saayinsii fayyaatiin kennamee qaama saalaa akkas guddisa jedhamu hin jiru. Gama saayinsii fayyaatiin maaltu jira kan jedhu. Kanaan dura namoota qaamni isaanii baay'ee xiqqaa ta'e yaaltanii beektu yaalleerra. Fakkeenyaaf daa'imman irraa jalqabu. Yeroo daa'imummaa ijoollee keessan cheekudha. Daa'imman tokko waggaa 7tti qaamni saalaa isaanii kan ijoollee xiqqoo wajjin kompeer godhaadha. Baay'ee xiqqaa kan ta'an jiru. Ijoollee yeroo mana barumsaa galan yeroo haayiskuulii galatti ilaaluudhaan baay'ee yeroo itti of ceephaan jiraachuu danda'a. Kan isaanii rakkoon saalamee testosteroon injekshinii fallaanaati. Daa'imman baay'ee isaanii kan jijjiirama ofirratti agarsiisan baay'ee isaanii jiru. Isaaniif yaalii akkasii ilaalla. Ga'eessonni garuu dibata akkasii dibachuun akkas gochuun guddisan sobadha. Yaaliin jiru maal fakkaata? Piinaal impilaantii, piinaal injekshin kan jedhamu jira, fiiliin kan jedhamu jira, faat seeliin bakka biraarraa fuudhamee qaama saalaa keessa guutamuudhaan akka furdatu gochuu. Saayiziin fakkeenyaaf amma liigaamentiiwwan bakka qaamni saalatti maxxana jiru san riliis gochuudhaan akka dheeratu gochuu. Piinaal pirootis kan jennu yookiin immoo qaama saalaa keessa kan galan immoo wantoonni garaagaraa sarjariidhaan immoo sirreessuun hin danda'ama. Kanaan yaalii akkasiidhaan yaalii gochuun hin danda'ama. Namoota qaamni saalaa keessan baay'ee xiqqaa ta'e malee saayizii keessan sentimeetira averejjiin jalqaba jedhe kanaa gaditti yoo argitan yookiin kanaa gaditti yoo jiraate bifa kanaan yaalamuu danda'a. Kanarraa kan hafe dibata akkasii yoo dibattee shunkurtii qullubbii walitti mattee walitti lanqaxxee daaktee yoo fudhattee akkas godha qaamni saalaa kee akkas godhee kaasa soba kun baay'ee. Even piikcharii isaan fayyadamu argiteetti yoo ta'e piikcharii baay'ee kan ol kaa'atee fayyadamu. Kun immoo birriittiin sassaabuudhaan malee keessaatii baay'een isaa baayogiraaf keessaa qaba. Kana jechuun qoricha qaama saalaa dhiiraa kaasuu qaba. Yeroo sanatti siniif kaasuu danda'a. Garuu qaama saalaan guddisa kan jedhu sobadha jechuudha. Kanaaf gabaabaa dhaamsa siniif qabu. Tokkoffaan qaama saalaa guddisettanii dibata qoricha garaagaraa ofumaa baastanii birrii keessaniif fixina. Rakkoon qaama saalaa keessan xiqqaatu isaa of shakkitan yookiin immoo qaamni saalaa keessan yoo ka'u jabina hin qabu yookiin immoo jabina jabaatee hin ka'u yoo ta'e rakkoon akkasii jiraate mana yaalaa kottaatti qorannoo garaagaraa nu biratti yaalamuu dandeessu baay'ee. Namoota hedduu dhufee nu biratti yaalamaa jira waan ta'eef kanarraa kan hafe dibata kana fayyadamtanii akkas gootanii guddifadheettanii ofumaa sammuu keessan dhibbisina. Kanuma wal qabatee immoo kan isin dhibu dhiironni qaamni saalaa kiyyaa xiqqaadha kan jedhan riisarchii sun akkuma isinitti hime yeroo hiriyoota isaanii yookiin haadha manaa isaanii gaafatamanii baay'ee itti gammadu akka ta'an saayizii qaama saalaa isaanii caalaa performaansii isaaniitti gammadu akka isaan ta'an baay'ee dubbatu. Inni guddaan qaamni saalaa guddatee xiqqaate keessa galee dhiisisuutti walqunnamtii saalaa taaktikii gaafata. Nan dubartii tokko fixachiisuu gammachiisuu danda'u. Kanaaf wantoota kanaan wal qabatanii ka'anii keessattuu qaama saalaa dhiiraa qaamni koo xiqqaadha naam jettee dhiphachuun bu'aa tokko hin qabu. Mana yaalaa dhuftanii mirkaneeffachuu dandeessu yookiin ofii keessa ilaaluu dandeessu. Kanarraa kan hafe birrii keessanis yeroo keessanis humna keessanis wantoota garaagaraa irratti waan hin taane irratti akka hin balleessinis jechuun barbaada. Dhimma kanaan wal qabatee rakkoo dafanii fixachuus ta'uu danda'a. Qaamni keessan jabaatee ka'uus ta'uu danda'a. Rakkoowwan kanaan wal qabatan yaala argachuu barbaadanii filannoon keessanii fi yaala sirrii bakka itti argattan yaadoon kilinikidha. Bakka argama keenyaa magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Dawaayidha. Lakkoofsa bilbilaa asirratti diispilee ta'aa jiruuni bilbiltanii beellama qabatanii dhuftanii yaalamuu dandeessu. Kanaaf haala kanaan dhuftanii waliin maradhaa isin jenna. Sagantaa keenya egaa jalqabaa kaasanii gadhumaatti waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Sagantaa kana immoo qopheesse kan isin dhiyeesse dooktara keessan Dr. Naafii Argeetudha. Fayyaan dhabina.